Awwanni nadi lafan nadi angkame midaman yo laftu seninjir kula saya kada tungkam kula suja tungkam lafan nadi dai makaya kalaf sani randalas kalaf tungkam kanan nadi ban lafte lafe abambe lafe fi abam wali qabat tacab tigresatti khabadin barbada Dhiyeen kana naannoo Somalee aanaalee haaraa 14 dabalatti. Kun jechuun naannoo Somalee ka duraanii aanaalee 95 qabdu amma 109 qabdi. Caaseffamee haaraan kun maaliif barbaachise? Dhimmi kun ammoo kan mooyeleetiin akkamii wal qabataa bal'inaan asirraa taasofna. Kan ammoo waayilee Kizalaalem na biraatti argama zalle warri amma mormiin geggeeffamuu jirti. Booran keessatti kaleerra kaasee bakkeewwan akka Yaaballoo, Nageellee, Borbordhaas kan cufaatti mormiin geggeeffamaa jira. Mormiin kun maalirra ka'e? Tole odeeffannoo gamaa gamanaa argachuudhaaf yaallee ture har'a naannoo Somaalee irraas akkasumas naannoo Oromiyaa irraati. Wanta maaliif barbaachise caaseffamni kun kan jedhu naannoo Somaalee irraati odeeffannoo tokko argannee jirra. Tokkoffaa pirezidaantii Mustafeen kan inni caaseffama haaraa kana fidee fi rakkoo kanaan dura yeroo dheeraatiif naannicha keessa ture furuu barbaadeetii kan jedhan ni jiru. Lammaffaa immoo tajaajila uummataa si'ataa ta'e kennuudhaaf akkatti dhiyeenya isaaniitti aanolee kana caasessuun akka barbaachisedha kan himamaa jiru. Manni maree naannoo Somaalee hundeeffama yookaan caaseffama aanolee 14 kana raggaasisee jira. Garuu aanoleen kunneen isaan kamii eessatti argamu kan jedhu bal'inaatiin ibsamuudha baatus kan mormii kaase immoo naannoo godina Booranaatti dhiyoo ka jiru naannoo Mooyalee ka jirudha. Akka waliigalaatti duraan aanolee 95 naannoo Somaalee qabu keessaa akkan odeeffannoo qabutti irra caalaan isaa ka hundaa'e gosa tokkorraati akka ta'etu himama. Kun immoo naannicha keessatti komii guddaa kaasee jira. Rakkoo kana furuutiif jechadha aanolee kana hundeessuun kan barbaachise. Sadarkaa aanaa ta'uu danda'u osoo qabanii ganda ta'anii waggoota dheeraa kan turan akka jiran faati himama. Kanaaf rakkoo kana furuutiif jechadha kan hojiin kun jalqabe jechuudha. Kanaaf asilii naannoo Somaalee kana keessatti rakkoo caaseffama kanaan dura turee fi gosa tokko irratti qofa ka baay'atu sana furuudhaaf jecha akkasumas immoo kenniinsa tajaajilaa ka ture rakkoo naannicha keessa ture furuuf jecha mootummaan naannoo Somaalee aanolee haaraa 14 dabaluudha kan ibsamee jiru. Kanaaf kan inni barbaachiseef inni jalqaba rakkoo naannoo Somaalee keessa ture sana furuudhaaf jedhamaa jira. Tokkoffaa bara pirezidaantii Abdii illee naannoo Somaalee bulchaa turan fakkeenyaaf naannoo godina Booranaatti dhiyoo ka jiran godina tokko qofatu ture. Godina Liiban jedhamee waamamu ture. Mustafeen sana booddee Abdii illee gara godina lama godhe Liibaniin bakka lamatti qoodeeti. Godina Liibanii fi godina Daawwaa kan jedhutti qoodee ture. Yeroo sanas mormiin ture akkuma yaadattu bara 2018 faayyuu walitti bu'iinsi naannoo kanatti uumamee lubbuun namoota hedduu darbee ture. Achiin booda immoo Mustafeen dhiyeenya kana immoo godinaalee kanneen gara sadiitti guddise jechuudha. Godina Daawwaa bakka lamatti qooduun godina haaraan tokko hundaa'ee jira. Ammaaf maqaa isaa maal akka jedhan hin ibsamne. Amma gaa dubbii kaasaa kan jiru godina haaraa naannoo Mooyaleetti hundaa'e kana keessa godina haaraa naannoo Mooyaleetti hundaa'e kuni teessoon isaa eessa godina magaala Mooyalee dabalachuu danda'a sodaa jedhu irraati kan ka'edha amma mormiin kan ka'aa jiru jechuudha. Kana waliin fi namoonni gara Mooyalee irra ka dubbisanii jaaroleen Somalee kan Mooyalee irra dubbisan waan isaan jedhanii Mooyalee magaala naannoo Somalee taatee jedhanii mootummaa Mustafee galateeffachaa turan. Kun dhugaa ta'ee dhugaa ta'uuf isaa hin beeknu fakkeenya sababii isaa immoo mootummaa naannoo Oromiyaa agammaa waan jedhan qabdeem kan irratti mootummaa naannoo Somaaleeleen addaatti ba'ee Mooyalee munispaalitii yookiin magaala naannoo Somalee goonee hin jenne agammaa ta'umaan dhageenya ammoo biyyoota dhufan keessatti ibsuuf danda'anii ammoo uummanni naannoo sunii kan naannoo sun jiraatan warri Mooyalee faati akkas jedhan fakkeenyaaf clip kan daawwadha. Baliyoo dhammaan shacabka dowladdeegaanka Soomaalida gaar ahaan shacabka gobolka Daawwaa gaar ahaan degmada Mooyalee uummaanta ismaamuliyo Eyyin akkas akkuma isaan ibsani isaan kunneen jiraattota magaalaa Mooyalee keessaati kan amma daawwannee deebine haa ta'u malee mootummaan naannoo Oromiyaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa jala ka jiru yookaan godina Booranaa keessa lafa jiru dabarsee gara naannoo Somaaleetti akka hammatamaniif kenneera ka jiru haga amma wanti dubbatee hin jiru. Aanoleen kunneen gariin kanaan dura ganda ta'anii turan gara aanaatti ka guddatan faatu jira. Fakkeenyaaf gandi tokko naannoo
Isee ka jedhamtu gandi tokko naannoo Jigjigaa magaalaa Jigjigaatti dhiyoo ka jirtutu jira. Oomisha guddaa ka qabdu, qonnaan kan beekamtu, galii guddaa ka galchitu. Garuu waggaa dheeraatiif ganduma taateeti kan isheen turte. Godina Fiiqii jedhamu keessatti kan isheen argamtu. Garuu akkan odeeffannoo qabutti aanolee kaan 8 caalaa galii guddaa kan argamsiistu ganda kanadha. Amma isheefaatu gara aanaatti guddate. Rakkoon akkasiifaa sana furuuf jechadha. Mustafeen murtoo kana fudhatee jedhama odeeffannoon arganne jechuudha. Haa ta'u malee naannoo Somaalee keessattis walitti bu'insa dhalatee jira. Walitti amma mormiin kan dhaga'amaa jiru. Naannoo Oromiyaa hawaasa naannoo daangaarra jirurraati qofa osoo hin taane naannoo Somaalee keessattiyyuu hundeeffamne yookaan caaseffamne aanolee kanneeni kan isaan hin gammachiisne jiru kan mootummaa morman dhimma kanarratti jechuudha. Akkuma amma dhageenye immoo naannoo magaalaa Moyalee keessaa immoo dhimma kanatti kan gammadanis ni jiru. Inumaayyuu rakkoo bara pirezidaantii Abdii illee ka ture sana ammayyuu sirriitti hin furree jedhanii kan kaasanis ni jiru. Dhimma kana gabal'inaatiin kan ilaallu ta'a. Aanoleen kunneen kamii bulchiinsi magaalaa godina haaraa hundeeffamee Moyalee ta'a moo bakka biraa ta'a. Moyalee immoo bulchiinsuma magaalaa naannoo Oromiyaa ta'e akkuma amma jirutti itti fufamoo waan haaraa tokkotu murtaa'ee jira kan jedhu fuulduratti kan eegnu ta'a jechuudha. Garuu sodaa uumee jira. Gama Oromiyaatiin lafa keenya dhabaa jirraa jedhanii kan mormiidhaaf bahan ni jiru. Gama Somaaliyaatiin immoo yaada lamatu jira. Inumaayyuu Moyaleen keenya jedhanii waggoota dheeraaf gaaffii kan kaasanis ni turanii. Kanneen murtoo ammaatti immoo gammadanis ni jiru. Garuu murtoonni sirriin kam akka ta'e dhiyeenyatti kan ibsamu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu Zalaalem naannoon Somaalee naannoo bal'aa naannoo akka malee guddooti naannoo Oromiyaa taantee Itoophiyaa keessaa bakki bal'aan yookiin lafti laf bal'oo qabdu naannoo Somaalee kana naannoo Somaalee ammoo naannoo Oromiyaa bakka hedduun daangessiti. Booran qofa don taane Garbaalee gara Harargee kan cufaanii hin daangessiti. Bakkeewwan kan hundaatti uummanni kun nagaan jiraachaa turu waggaa dheeraaf. Garuu ammoo yeroo tokko tokkotti waraaniin jira. Akkuma jennee gara Moyaleetti bara 2018 namni waloolee gam lamaaniinuu namuu hedduun lubbuu dhabee gara Harargeetti akkasuma namoonni buqqaanii gaaf baqatanii dhiyeen kanaallee Harargee keessatti namoonni ijjeefamanii dhagahame ture. Ammoo babal'ifannaan daangaa kunin akka isaan jedhanii takka uummata jedhuutti daangaa babal'ifatanii aanalee kennaa godina isaanii yookiin naannoo isaanii jalgalchanii jedhan. Kanaallee addi bilisummaa Oromoo kaleessa ibsa baaseen akkasuma jedhee babal'ifannaan daangaa yookiin naannoon Oromiyaa naannoo biraa jala akka hin gallee nuleen hin eeyyamnu ammoo akkisiin jalgalte raaga qabnaa jedhan. Kanaanuu maal beekna gammaatti? Abaawon ibsa baaseera daba siyaasaatu hojjetamee jedha. Abaawon dhimma Moyalee kana gaafa kaasu dhimma daangaa kana gaafa kaasu garuu ragaa qabna jechuu malee ragaa guutuu qabna jechuurra ka darbe fakkeenyaaf magaalaa Moyalee bulchiinsa kam jala jirti aanaa kamtu immoo gara naannoo Somaaleetti makame kan jedhu ifatti tarreessanii hin ibsine. Mootummaan naannoo Oromiyaas dhimma kanarratti bal'inaatiin ibsa kennee hin qabu. Ka'aaga ammaatti beeknu miidiyaaleen biyya keessaas ka gabaasanii hundeeffama aanolee haaraa naannoo Somaalee keessaa dhugaa ta'uu qofa ka beekamu jechuudha. Aga amma sodaan ni jira. Lafti Oromiyaa kutamee kenname ni jira ka jedhu jira. Ka ibse mootummaan naannoo Somaalee aanoleen kunneen kan gandarraatti ol guddatanii fi kaanis jedhee ka ibsetu jira. Fakkeenyaaf naannoo daangaa Affaarii fi Somaalee irratti pirezidaantii Mustafeen aanolee lama dhiyeenya hundeessantu ture. Rakkoo naannoo sanaan furre. Garuu walitti bu'iinsi naannoo daangaa achiinis ni jiraata. Asiin kan Oromiyaa kun garuu bal'aadha. Dhimma siyaasaaf illee gama mootummaanis gama mormituunis kan itti fayyadaman ni jiru. Moyaleedhaan jechuudha. Booranaatii jalqabee haga akkuma tiyyuu beektu haga Isiyooloo haga Marsabes guutuu cufti haga Keeniyaa keessa galutti uummata afaan tokko aadaa tokko saba tokko ta'edha. Isa caalaa dhimmi Moyalee dhimma naannolee lamaanii qofa miti. Dhimma biyya lamaaniitillee dhimma Itoophiyaa fi Keeniyaatiillee. Magaalli kun akkuma beektu daangarratti kan argamu. Sabni hedduun keessa jiraatu. Sabni adda addaa jiraata. Somaaliin keessa jirti, Garriin keessa jirti, Gabartii keessa jirti, Booranii keessa jira. Warri Itoophiyaa irraa. Ummati naannoo Itoophiyaa kaan irraa namni achi hin jiru magaala guddaa. Magaala guddaadha. Isa irratti immoo fedhii guddaan kan irra jiru gidduu gala daldalaa guddaadha. Dhiyeenya mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Keeniyaa koliidarii daldalaa cimtuu goona Moyaleedhaan jedhanii karoora adda addaa akka baasaa turan ni beekna. Buufata doonii lamuu fayyadamuuf Itoophiyaa fi Keeniyaa walii galuu ni beekna. Sararri kuni gara fuula duraa irratti economic corridor jabaa ta'uu ni danda'a. Biyyoota lamaan karoora qaban yoo hojiitti kan daandii gaggaariin hojjetamaa jira.
Kanaafiyyuu mooyaleen akka malee barbaadamti si jechuuf. Somaaleenis kanaaf hin barbaaddi kun immoo seenaadhaanis qabiyyeedhaanis lafa Oromooti waggaa dheeraadhaaf kan beekamu haga ammaattis kan beekamu kun dabarfamee naannoo Somaalee jala galuu hin qabuudha. Sodaan amma jiru jechuudha. Kanaaf mooyaleen magaalaa biiroon gumuruka Itoophiyaa guddaan keessatti argamudha. Ka daangaarra jirtudha. Galii guddaa akka galchitudha. Uummata kamiifiyyuu magaalaa akkaan barbaadamtu waan taateef madda wal dhabdee ta'uunshee wal nama hin gaafachiisu kan waggoota dheeraa turedha. Kanaan dura yaadattu yoo ta'e pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan turan obbo Lammaa Magarsaa dhimma mooyalee kan dubbatanii Oromiyaaf karri ni barbaachisa. Ulaan ittiin bahan ulaan intarnaashinaala gara biyya biraatti ittiin bahu ni barbaachisa jedhanii dubbatanii ture. Sun dhimmi mooyalee ka'ammaa qofa osoo hin taane bara bulchiinsa wayyaanee iyyuu olaantummaatiin gaaffii waan ka'aa turan keessaati isa tokkodha. Rakkoon naannoo Somaalee ni hiikkanne, rakkoon asii ni hiikkanne, rakkoon daangaa ni hiikkanne kan jedhu hin dubbatama. Dhugaadhaa iddoo tokko tokkotti dhimmi daangaa iddoo ittiin hiikkatiin hin jira. Garuu rakkoo kana hundaaf kan nu saaxilaa jiru dhimma daangaa miti. Kan hubatamuun irra jiraatu. Daangaa jedhamee kan odeeffamu uummata Harargee fi yookiin uummata Somaalee fi Oromoo gidduu jiru mataasaa fudhannee ilaalle rakkoon kun baay'eensa rakkoo siyaasaati malee rakkoo daangaa rakkoo lafaa miti. Rakkoon lafaa iddoo jirutti hin jira. Rakkoon Cinaaksan rakkoo daangaa miti. Rakkoo gosaati. Rakkoon Baabbilee rakkoo daangaa miti. Rakkoo gosaati. Rakkoon daangaa iddoo jiru hin jira. Bordoddeerra lafti hin xumuramiin hin dhumiin hin jira. Hiikkachuu qaba. Dhimmi mooyyaalee rakkoo daangaatti hiikkachuu qaba. Poolitikaa baay'eetu hojjetamaa jira waan ta'eef achi keessatti. Liiban irratti rakkoon daangaa hin jira hiikkachuu qaba. Lixa irrattis bakka lamaan sadan tokko kan hin caalle. Rakkoon daangaa haa fakkaatu malee Oromiyaa tasgabbii dhowwuudha. Oromoo tasgabbii dhowwuudha. Dhimmi isaa dhimma siyaasaa jennee ilaaluun barbaachisaadha waa'ee daangaa irratti. Addatti kan laalamuu qabu dhimmi guddaan hojii guddaa barbaadu dhimma mooyyaaleeti. Mooyyaalee irratti siyaasa bal'aadha kan gaggeeffamaa jiru. Konfliktii salphaa ta'e miti kan gaggeeffamu. Sun bishinaan karoora cimaadhaan hojjechuu barbaada. Dhimma sirriitti hojjetamuu qabu. Dhimmi mooyyaalee dhimma Booranaa qofa miti. Dhimma Oromoo guutuuti. Dhimmi mooyyaalee. Oromiyaan international gate balbala addunyaatti baasu qabaachuun irra jiraata. Lixarrattis haa ta'u, baharrattis haa ta'u, kibbarratti qabaachuun barbaachisaadha. Maaliif? Ammaan booda xiyyeeffannaan keenya, hojiin keenya misoomoo jenne daldala. Dhimma mooyalee kana qulqulleeffachuu fi bulcha godina Booranaaf bilbilee kantiibaa mooyaleef bilbilee tokkollee argachuu hin dandeenye. Gama naannolee lamaaniinuu odeeffannoowwan jiran hordofnee kan isin biraatiin dhaqqabsiisnu ni ta'a. Agasittuu nagaan nuuf tura. YouTube keenya subscribe, like godha.